Ani Kamaal amantaan kiyya Islaama. Sabni kiyya Oromoodha. Oromoo keessa Arsiidhaani. Annama kana arfaninuu gabrummaa yoo narra gahe eenyummaa kiyya arfan kanaafuu qabsa'an. Kana jechuu akka waan gandummaa akka waan leellistummaa amantaatitti ka fudhatoo jiraate gabruunfataadha wallaalaadhaanaaf. Itoophiyaa keessatti saboota biraa wajjin federaalizimii dhugaadhaa ijaarranna jennee yoo qabsoofnu federaalizimiin biyya irratti hawwinu kun bar yoo gadi bu'u Oromoo biratti akkana jechuudha. Akkana jechuudha bar. Kamaali shawaa Arsii keessa maaltu san galchee jedhee jedhaniiti ololu hunda geettanii Arsiin ufaa bulchoo jedhan shawaan ufaa bulchu jedha qixa qabsaaf Wallagga ufaa bulchee qabsaa Arsii dhaqee Wallagga akka bulchuun hayyamu hin fedhu akeeka kiyyaa miti. Arsiinis shawaanis Wallaggas Hararis Booranaa Gujiinis Oromiyaa irratti qixa bulchuu qabu Oromoo jedhee amana. Qe'ee isaanii matatti bulfachuu qabu jedhee amana. Yoo haqa kenna qe'ee keessattuu ka waliin beenne ta'e haqa Oromoo kan nuti biyya biraa uummata biraa wajjin barbaannu eenyutu namaa kenna. Ka biraa wajjin dhugaadha. Bakka biraatitti immoo dogoggora. Nu kan rakkise kanaaf poolitikaa akkuma ofii faayidaa kennaaf barcumaa kennaaf nu ta'uun sharafnee haasofna sharafnee qabsoofnaaf yoo ta'e gubbarraa nu harkaa diigama hin ta'u. Sirni gadaa bar Oromoo ka ijaare jaa oli malee gubbaa gadii miti. Federeeshinii dhugaadhaa federaalizimii dhugaadhaa jechuun anaaf sirna gadaati. Arsiin odaa roobaa qabdi. Odaan bultum Harargeetu qaba. Odaa bisil eenyu qaba. Odaalee shanan hundumtuu Oromoo mata mata qaba bar. Mata mata isaan jechuun bar masaraa mootummaa jechuu karaa biraatiin. Odaa kanarra darbee Oromoon tuulamaa Arsii bulchee hin beeku. Durgi zabana gadaa Arsiin tuulama bulchee hin beeku. Harargee bulchee hin beeku. Wallagga shawaa bulchee hin beeku. Walittiin darban daangaa waan Oromoon taaneef walittiin darbine. Sirna gadaattu akkasitti akka isaan bulan isaan godhe. Akkasi buluun isaanii nagaa gidduutti isaanii buuse. Sabboonummaa isaanii jabeesse. Gaafa roorroon dhufte immoo odaa roobaa jalatti holgaanii murteeffataniiti. Wareera kaabaa, wareera warra Portugal, wareera warra Masriidha. Ka waggaa garaagaraa biyya tanarra duulamaa ture san ofirraa dha'ee boodallee babal'inna Oromoodhaa lafa isaa kabachiifatee ollaa isaa wajjin nagaan itti bule sirni gadaadhaa federaalizimii dhugaati. Keessa gadi yoo buutame odaaleen kunniin konfedereeshinii sisteema amma faranjiin waan addaa waan ajaa'ibaa gootee nutti himtu kana Oromoon odoo qubee takka hin baratin abbootiin gadaa lafa kaa'an. Wal keessa seenuun odaaleedhaa dhabuun wal keessa seenuu odaaleedhaa konfedereeshiniin dhugaadhaa maal akka ta'e barsiise Awurooppaa dura. Har'a biyyoota Awurooppaadhaa reefisni kaasu kun konfedereeshinii European Union jedhuun wajjin jiraataa jiru. Oromoon akkas hin jenne malee Oromiyaa akkasitti ijaare dur akkas hin jenne malee. European Unioniin wal amananii paaspoortii biyya takkaatiin ID bakka takkaatiin lammiin biyya Awurooppaa tokko yoo fedhe hojjatee yoo fedhe baratee yoo fedhe lafa bitee yoo fedhe qabeenya gurguree abbaa waan fedhe godhee biyya Awurooppaa fedhe keessa bilisaan deema. Keellaan isa dhaabu tokkollee hin jiru. Checkpointii tokkollee gidduu biyyoota kanaa hin jiru. Waraqaa biyya takkaa qabaachuun qofti gahaadha. Biyya tokko deemuudhaaf. Oromoon garuu gaaf